Cheese, ram cheese. Me mango hana oro, cheese do fi ka yo. Laki mango hana do me oro. Cheese. Namni qaba yaamuna bira du'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartutu tafi daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtan isin jechaa daawwattoota keenya hedduu takka daawwannee jira kun warra walitti deebilee jirra. Maaliin deebitee warra taatee gaa hodduun kolchaadha. Baay'ee isin raawwannee jirra. Har'a waan hin deebi'e kun ogaa fannis namni beekne jiru. Fannistuu ijoolleedhaan wal lolanii sababa gaafii beekanii namni hundi daawwataa jirtanii. Dhaamee kun warra isaan laalu dhufe. Meegaa waan irratti wal dhahanii fi waan isaan wal godhan hundagaa walumaan kalaaluu taa'aa isarraa barra. Nufaana turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jittu isin jechaa hordoftoota keenya keessattuu salaantaan teenya onnee irraa haati isin hageessu. Har'a gaa kunoo fanni sun bira hin jira gaan duraanuu. Har'a gaa leelloo galamsootis kunoo akkuma isin gartan fanni isin ilaalatte akkuma dhageesseen dhuftee jirti. Daanuu gaa galatoominaan isin ilaalillee dhuftee nu ilaaluudhaafu. Galata irraa hafaa gaa'ee nama tokko kan dhukkubsate ilaaluun nurratti waajibaa. Dirqama yoo bira dhaabbatu. Akkatti gaa'ee mee fannisoo? Akkami maal akkami sidee yoo? Yoo inni tambiseen Akkami sidee? Yaala dhukkubbii kun yaala bira. wayya xiqqoo akka itti haasanii duraan daatu akkumatti xiqqoo karaa mataa asiinis beekaa lafan dhee isheen as keessan dhoosanii asii lafa kun akkuma xiqqoo duuboo kana na dhukkuba naannoon tunis bakkuma danda'amiin baana dhukkuba haalaan lafa buusanii beeksisaa. Fayyaa maal sababni irra waliin taa'uu maal? Sababa hordoftoota viidiyoo laalaatu jirtaa bireetti hordoftoota. Viidiyoo alaalu kaanillee silaa dhufin dhufee sirraa fi afaan fitirraa isa dhufin dhufee malee. Na feti gaa duraan illee hojjumaan turre sanumaa fi silaa dhufe gaa waadaan nama qabu jechuudha beektaa. Nagala. Duraan sababni nuti jalqaba gaafaan dura manallee mana hiyyaas wallaalee jireenya hiyyaaf dalagaa hiyyaas wallaalee gaara galee dhiigota gadachaa na fide. Garaabtuusa. Na fidee isiin naasii jira wantoota dhala jettee ala baataa'e jettee wajjiin turree hanga bakka wal fuudhutti illee achi maallaqaanis Itoophiyaa doolaa 300 na gargaaree dachaasis 500 fidee anis waan qabuun mana tolchee shaashaa bitadhee gorfaan kanaa miti hachaa nu sani gahe. Amma kanatti mirraas galee malee nasiiba manni sun nasiibaa badaadha akka malee jee tuni shirkiidha garuu raggumarraa malee. Asitti as galee ammas jira manaas tolchee sitaaraa irraa ijjiiree fashaa wanni duraan qabu fadhii duraan qabu sitaan gurguree haaree jijjiiree baasii bartuunu. Baasii guutuulee duwwaadha. Ruumii lafa ijjiiree sitaaraa irraa qayyaree mana achiin waa hunda jaayiza ta'ee maallaqaasaan egaan dhufe hin turree ji'a sadii gindi keenyaas waan hin fixisan na gaafataa maal jettee biitee biyyoon hayyee sanis bakka bu'ee akka nam tokkotti irraa qabalee ganda keenya irratti maallaqa ergee dhaqaa jee achiin gandi dhaquu uffatanii mire gaara silaa isaan dhaquu kaan asiin rudiyaan sun jidduu seenee mucaa ijoollee qaba jeenga. Biyyaa nama qaba jeen. Biyyaa nama qaba namaa miti dura biyya fuudhee dhufee ijoollee lama qaba jeen. Ilmuma ollaa sanaa ta'e nyaatama wajjin ganduma wajjin jiru kanaan ol fuudhee akka taphachiisu jiru daandii na waraane. Mucaa agarsiise mucaa guddarra tana qofaa miti iyyoo guddoo qaba. Jeen yoo dhalaate dhugaadhaa mire. Dhalaadha dhugaadhaa waan fakkeenyaaf dhalaan tullee ta'a dhageetti amantii malee. Harkatti namantu dhageetti amantii dhalaa irra guddame. Achiin na jalaa garagalchee isin yoo isiitti dhugaadha yaa jettee akkana na godhe jettee egaa viidiyoo maal laalee beekanii booda rogaa itti dabalu hin argatu. Cufa bilbilii karatti arkunan dubbiiftu akka tasaa manuma bariisasii jirtii barsiinis dalagaa dheettee gisee deemtee sibira malee kana biraan goortu. Achiin adda nu facaasee miree ani waliigala maallaqni mana kiyya baase beekee kiyyaa'u manuma kiyyaa tole rakkoon qabu. Wanni ammoo achi arge ganda keenyaa fi ganda isaaniitti arge waliigala doolaara 5,500
Haya. Pasi gudde. Kanuma baaftu malee kanuma naa qabatu malee jeetiin soomana duraa hojii takka. Baatii soomanaatti satti gahee asii baase. Haya. Dhiidarra baase immoo dachaa xafiina jala haatee hojiise. Miji maao. Naa kafaltu malee osoo na jiyyoomi. Mucaan qabee hidhee sababa inni na kasaare. Haya. Hidhee as tursiise san. Akka jalaa baasan. Gosa kafaliin jechuun jiraa mire. Bee kute. Ammas ni barbaanne kanaaf jedhu fi qonni deemne. Moo waan san kafaltu moo kafaltu. Dubbiis deebisaa ol hin deemne. Dhagaa fuudheetuma hoo. Asii keessa dhahee. Nin kufee mire anna dhaagee yaane afaan inni itti haase. Haya. Dhagaan qabatee beeku kisinaan deemi nin kufee. Inni kisittiin dhaagee dhufee meekanaan jee mire asumaan harka asiisna dire. Haya. Lafee na dhukkube garuu bareedduun uranne lafee irra na dhukkube amma shukkuumanii na hidhanii bakka sana kafoon hin miidhamne jedhanii Haya. akkasii tanaatu tana fide. Akkasii amma inni kun asuma keessa jira mira. Mana qayyaratee bakka wallaan ni miliqagaa harkuun nasiibuma ijoollee daawwatee naannaa kana itti agarra jedhanii naannoo mana rifeensaa takka biricha kunnee asiin ichi kutanaan hin jedhanii gargara asii mul'ata jedhanii ichittee bulchira. Amma kanneen siin jiru eega kana taataate mijoon tun isa itti heerumuu deemti moo sababni Isaanis walguma qaban inni isaa dhahime ansuma jaalannaan hin kijibe malee jeen daraartuudhaan waa ijoollee inni qabu hin jiru. Eegamanni badan baddee bara. Eegamanni baddee bara amma jeeni. Hidhuma jira gaafa sillee sabana keessa. Immoo gaafa suuraa agarsiisu san viidiyoo na waraabee viidiyoo gaafa agarsiisu san gaafa gaara gale sanuu jaartii walloonii gaara gale malee. Jaartii qaba. Jaartii qaba jaartii haala jaartiitiin gaara gale malee jaalaltii isaa akkas godhan jirtu baay'ee keessa godhe. Tuba nam ilmi dhiiraa tokko fakkeenyaaf akkan ol godhuun gaariidha. Amma bakka kanatti hawaanis siin joogaa innis mucoo kanallee si jalaa baase akkaataa itti gara walitti deebitanii siin jirtu. Ciis ramma ciis. Mee maangoo hodhooti fi qaqqabii hodho. Lakki maangoo kana dhufu mee hodho. Ciis. Namni qaba yaafuu na bira dura. Haati rakkoon qabu yoo taa'e maangoo kana dhufu. Awang gudo ni dia. Kamera mana zona la dibsanis. Ada rakkoon qabu waa'ee. Dua sih boleh ada hordoftoonni reetu. Du'aa kasii godhanii tuban. Duddugi haayite amma akka taatu gurbaa kana seeraan jala deemiiti seeraan waan kee akka irraa fudhatu. Amma ganaaf oolisa malee. Ittiin dhiyaatee. Etuun godhuu maaliif duraanuu nama ol beenu nama biyyaatti jedhee. Namni duraanuu lola sammuu lola malee atis ni deemtee barbaadu ni dogoggorte. Namni ammaa ta'e gitan akka lola sammuu lola malee ifa bihee deemee nama barbaaduun waan hin malle. Maal kaleen malolaa fi miti. Gaafannee waan san akkamiyyummaan kaballee yookiin waan san hanni jechuudha beeku. Dheeyinaa mucaan daguma. Deebisa takka nun deebifne san taate malee rakkoo. Akkamira amma dubara kubbee jira. Amma bar gogaa daran gogaa waati kashima urate itti dhiiga irraa beekte dhiigni tanaa baba. Itti kun dafeen dhaabu. Silaaf madaa hodhaa taatee ni hodhan. Hodhaan geessu waan hin jirre. Edaa galgatti hammaate Itti dhiigaa deemaa itti dhiiga irra wayii hodhaniire. Nodda. Kalmattii fi walitti hafaa iyyuu hashakan. Giseenaanis gariiniin salaataa mireemmas nanoo bakka san hin diine ol ba'a. Dhiisuu hin danda'u. Tanarra tun sooma sana rukuttee na kuffifte mataan na wareeree jechuudha. Dhagaadhaame lafee tana. San yaramtuun hara biyya sibaate dubbata. Alhamdulillah amma haajii ta'e sibaatee jirtii mire. Alhamdulillah rabbiin fayyaa walitti haa dhaabu. Adilleen gartee isa kana akka jala deemteeti seeraa irraa fudhatta malee namni amma fakkeenyaaf biyya kanatti achi ni gowwoomtee sin jaba bakka kanatti. Mucayyoon haa deemtuu mucaan immoo garuu seeraa jala deemi irraa fudhadhu maallaqa kan dhiisinii fi ati immoo rabbiin fayyaa ta'e walitti haa dhaabu. Yaada muraasa kattillee rabbiin si haa guutu. Isii miti ta biraa garteemi rabbii si haa yeroo talba jirtu sin jaa. Akka nama tokkotti. Nama iccitii biyyaa sochuudhaa somalee iccitiin ni jirti. Haja daraartuuti hin qabu maaliif waan hin sila daraartuu barbaaduu san harkadhees fedhuuniin harkadhaas jeetiin adda addaa.
namni hedduu moo kam? Namni hedduudha barra tanumaa siisi jira illee rabbiin gartee yaada muraada kee rabbi si haa guutu sarallee rabbi madaa keenyaa si haa guutu rabbiin si haa fayyisuu du'aa isii godha. Egaa namni illee hordoftoonni keenya illee akka du'aa isii godhu lakkiin qaba. Kanaafuu akkana jettee hin yaadini obsi ni fayyita waan takka yaadini si bakka kanatti teesse. Mayyadu. Maaliif ganaa dhiyeenya waa gaafatu maaliif itti seeruma saniin mana karaa seeraatiin irraa fuudhudha malee amma inni lolaa qophaa'ee jira laala amma biite. Egaa namni takka Video Maria mee waan takka nama dhiimaa leejjee lolee. Ammallee irra deemee akka jira beektoota argee jira. Ammallee dhaaddatu jira inni akka jira namni dubbii tana irraa fixaallee iyyee ni dubbataa miti. Amma bakka kanatti egaa dhiirtii jechuudha ilmi dhiiraa tokko wantiidha maal jettaniin osoo fi harkan taane seeraanis wajji deemuun takka ni jirti yoo seeran taanes manguddoo jira eegaa biyya kanatti kan namni lammii dhabee jiraa fi akkasitti waan akkasiiti isa ilmiyyoo immoo irraa hafi. Barmiyyoo dhiisa duraan amma qabeenya dubbatamaa jira malee baasii baatee biniiraa bitti baate sani malee wanni dubbatamaa jiru waa'ee misiitii miti. Isiin amma sanboota irree waan kana guban qabdu viidiyoo ilaalaa jirtu. Waqabdi amma egaa danda'ameeoo namni TV social media biyya namaa jirti namni bar shabaqaa kanarratti ol hin baane hin jiru. Daddaasiiti garuu ana laaluu isiiti sarara kaanne maal kana laaluu hedduu kun Oromoon hedduudha. Oromoon hedduudha. Ini agak dinamni mara kota nama mungkin anak kasih dua video gue mau kayaknya sama video sih mana yang virati gitu. Osoma kana agak bubate tunun di look. Ilma nama kana manu nimbar bajif. Dechazu ma egaa danda'ame kana dubbate wayna biraa dhufe sababa fa deemu malee. Saahiba jettee amma fakkeenyaaf Nafu. saahiba jettee ilma namaa kana hedduu amanuun isin bareeddu. Amanteetis wajjin garaa agarsiifatuun hin bareeddu. Amma dura inni kun akka saahiba akka obboleessas jala deemee miccoo kana kasi fiduu isa. Kasaba dala kanallee si daleessisee dachaasi. Dechaasa fuudhuu saniif anu barbaadachi dhaqeemi bareessaniif. Ya kan namni mucaa amma Mana mana mucaa mana baasuu baate Mana kana nama asmataa ulaa bane. malee firbiisu. Dachaasi kana kana hunda guru jiru ati amma osoo fi rudaan hin taane daraartu rudaan lee firaadhiise namni saahiba tahee akka obboleessas jiraachaa jiru dachaasi. Dhugaadha namni miidiyaa irratti illee nagarree jiru qashisi maddii dhaabbatallee isaa garuu arra deebi'ee waan kana dalaguuf hedduu waan namatti ulfaatalleedha. Hin beekneef garuu waan akkana sirra dalagee waan akkanaa ta'a. ini sila Ini apa mucaa biyyaati ya? jechuudha. Mucaa biyyaati mana keessatti taa'u irra isaa yaade garuu mucaan akkasitti ijaanne deebi'ee garagalee miidhaa kanarraa nu ga'e isaan uummata jechaas mafaan fi qaanfatan baramma. Dhufaniitis hin laalle. Duba saayibummaan akkana ni jirti. Obbolummaan akkana ni jirti. Namni kun dhiiga tokko. Wal dhahan taanaanis isanis qabee gorsee isallee dhufee laalee akkuma beekamutti fuudhee haakima geessee isallee akkuma duraan gaaraa galchasanitti maddii dhaabbatee akka wallaanuu qabu isa ture. Garuu har'a eeguu irraa baqate. Maaltu fakkaatti? Inni amma hara biraa kute garuu dawwalee tokko kamtaate maalirra geesse akkamas godhee hin jenne malee sanatti jechuu jiru sani Anan malee jira. amma bakka biraa jira. Ammoo bakka feete yoo jiraatte social meediyaan keessa jala nafu meeshaa ta'eeti. Hinaafu. Dhugaa nam jira nafuu bakka kanatti gaa'in illee sila akka Silaa waan dubbatu qaba ol bee waan tokko. dubbachuu qaba. Fakkeenyaaf eeda laalullee yoo dhaqabu baate. Rakkoo sana hunda kan Anis achirra naa dawwalullee baatu. Anis achirratti yaada isaa hubadhaame. rakkoo sana hunda kan amma kan sirra fidee addachaasi malee rudaan illee miti daraartu illee hin komadhu. Wajjin dhuftee barsiisnes waliin hin komadhu. waliin dhufanii baatan. Dachaasi. Dachaasi nama akkanaa isan seene. Dachaasummaan waa'ee dhugaa maali? Anamma mucaa manaa baasuu qofaa miti. Miyyoo sanuutti na fiduun isaa dogoggoraan jaa'u bara haara. Dogoggora illee dogoggora Gaafasii guddaa sirra moo? dalage. Deebi'ee Gaafas moo? tanummaan gaafasiitu dogoggore. Maa dogoggorata gaafasii subaaf yaade. Maaf yaada. Duuba, Hayyee jechuun deebi'ee namni lammaffaa waan- maraachuu kayareenni. Akkuma gaafas naa yaade sanitti deebi'ee mucaa kana akka kafalu maal hin godhinaa mutuma kanaa wal beekanii. Way namichaa wal beekanii. Eeqa deebi'ee ammas deebi'ee maraachuuf deemanii kana. Sana beektee amma dichaasii waliin garree. Warra ejjetee baase. Warra ejjetee baase. Wala gartanii dhiiftanii namni hin qobadhu ruudaaniif daraartu sun taane dachaasi. Yoo Dhimma irraa qabannaa ana gaafatu. Isaatu sirrii jire kararra hin jirre jechuu kuyya dachaasi. Doonii fi saahibummaa. Dachaasii rakkoo qaba. Rakkoo gurguddoo qaba.
Yoo dhimma irraa qabaate ana gaafatu isa harka koo qabdachaa si Mucaa baasuu dhageessa. san hin tolchine. Mucaa Sababa baasuu saniitu miyyoo fituun isaatu badiidha. dhugaadha mucaa yoo hinis yoo lafa irraa yaade ta'e maallaqa isaa irraa fuudhee maallaqa lafa kaayee fi mucaa baasuu qaba. Amma birrii dhabne malee masinaa fakkeenyaaf dachaa agarre. Sababa inni irra baasee fi wanta rakkoo ta'an hundi mucaan kun uume egaa siif baasee ma waan sana akka waan qabeenya mucaa kana hafaluu ni jennaan ni miidhagee jaase. Asin jiru bilbilaan wal quban qabu tana taatee haa rakkoo ta'e. Egaa. Dachaa jechuun amantaa dheedhiis argeetiin jira. Waayee mucaan kun dhahamee isaatiif namni dhagahee hin jiru. Hayyee. Hogguu kanaa kana duba seera dalaga inni. Akkasi gammee gaa waan dhufuun baay'isanii nagaa waan irra ejjetee baasee fi waan Daraartummaan tunu jecha namaatiin maaf deemti duraan itti dhuftee gurbaa kana mana galchite. Deebitee har'a jecha namaatiin gisee fi duba deebitu. Maal jechuu guyyaa dura itti dhufte san mucaa kana akka jaalala gaafatu illee sagoota isiidha. Deebii immoo jaartii miti jaartii sadii yoo qabaatee osoo jalaan deemtu turte siinuu. Jecha namaatiin dhalaan jecha namaatiin deemtu dhalaa miti yoo obboleetti xiyyaatiillee battale amala akkanaa kana ofirraa dhiisi. Ganallee akkasii fuudhu sin bulfatu yoo jecha namaatiin deemte sii galee jecha namaatiin deemu gonkumaa hin bareeddu. Dhalaa namni ta'e yoo jecha namaatiin deemte ati bultiin argattu. Dubbii namaa asiin fuutee asiin ganneedha garuu gurbaa kana bultii bareeddoo hojii jiraata ture. amma ganaa urgutteeru waan godhu maal qaba ure? Isaaf osoo hin taaneen baana. Dhiira biratti illee oda ixeef gorsi obboleettii xiyyaattillee. Waan kanaatiin jaanii hanka dhaamsiin hanka bukanuma kun ogaa gulaalloo mucaanis hedduu miidhamee jira. Hordoftaaf daawwata keenya du'aa godhaa fi deddeebineeti gaalan laallaa inni illee iddoo hojii jirraa gaafino. Baatii meeqa qilleensa irraa hubannee jirra. Hedduu ammaan tana gaa gulaaluu lalifachiiseetu waan dhufee ilaale. Isinillee gaa du'aa godhaa fi asumaanuu isinillee du'aamu isinirraa barbaanna malee hamburaati miti gaa. Subscribe, share, like godhuun hin dagatiin aadaa wal biraan gahaa Oromoon akkana wal godhu hin bareedu. Hin toltullee namni Oromoon akkamitti akkana wal godhu biyya keessa wal miiti biyya ala wal miiti. Maaliif kana ta'e hin beekne garuu mee du'aamu godhaa mee Oromoo tana hundaafuu rabbiin akkana biyyaa fi biyya keessatti illee waan akka dhiiga isaanii gana naqeef kana rabbiin furmaatuma nu godhee kana biyyatti illee nu haa deebisu inshaallahu ta'ala asumaanuu dhaamsaa isin dhaama dhugaa kiyya kana fakkaata. Hanga video biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.